السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبيرة في هردت إفتوتوب أكام تردفتو بقى جرتني بقى ربي بركة زاد أنا سنجاتي أما اللي أرتم لك سنة ربي بركة زين بكابو بسنين لها بايبي بقى جرتني جرتا سنين جرا ورنا من دبر الله شما هركفوني في سنين جرا الرئيس مال قبضتي رفتي جدون كيسني نفو أنا مال قبضتي رفتي لك واهي وبرتي تينا لكو أفضل أسو غرا قبضو gurbaan dhiisee biraa sokke kana waa'ee saniitirraa waan natti dhagahame dhiqoo ibsatu barbaade anjatu garanna gubatee wallaahi hamilee namaatu nama cabaa jechuudha. Waa takka waa lama waa sadii waa afurii wal bira yoo hamilee kan keessa cabu kana namatti dhagahama. Obboleettii teenya tana rabbiin aaqa jechuudha. Rabbiin si haa laaffisu maaliif jennaa iniini waan badee jira waan dalaydee jirti waan dalagame immoo of duuba isin deemu waan ta'eefiyyuu akkaataa rabbiin hin dhiisii fi anis hin beeku waan rabbii keessa galuun hin barbaachisu jechuudha. Garuu haa ta'ullee gisee hedduun shamarranii hin dogongorraa qalbiin keenya anjata takkittiidha. Nutti fakkeessanii homa diqqishoon nu sobanii homa diqqishoon karaa nu dabarsanii jechuudha gisee hedduu obboleettiin teenya tuni ilmoo afur garatti dhiisee gatee biraa deemuu bichaan qarshii 8,000 irraa nyaatoo isii himattee jirti. Warri dhiiraa asumaanii rabbii keessa sodaadhaa warroonni obboleettii teessanitti haadha teessanitti intala teessanitti dubartii jechuun akkasanii warri itti taphattan rabbii keessa sodaadhaa wallaahi rabbiin isin hin dhiisu. Hada sodaa rabbii qabaatanii balbala zinaan dhaabattanii jechuudha. Osoo sodaa rabbii qabaatanii dubartii ijaan laaltanii osoo sodaa rabbii qabaatanii jaartii namaa akkanan gootanii jechuudha. Sodaa rabbii dhabutuyyuu dhiirtillee dubartillee dhiira bicha jechuun nu ulfaata. Nu dhiirtis nu dubartilleeni osoo sodaa rabbii qabaannee silaa daangaan tarru silaa rabbii keenya sodaannaa. Osoo sodaa rabbii qabaannee kaasila ilma argatu miti silaa balbala zinaatu dhaabanneetiin bilbilaan walitti haasa'u silaa waan rabbiin nuun hayyamini zinaa dalaguun qaama bichaanii miti arrabnis ijjis zinaa dalayde kana hundaa keessa tarree kaanu qaaman wanni akkanaa kun shamarra irratti gisee hedduu baay'ee ulfaataa san bichaa miti ilma godhaltee kana irratti gatuun baay'ee mul'ata. Mucattiin tuni waa hedduu isii badee jechuudha. Gaafa awwaala takka jettu badiin isiin qabdu maali? Badii hedduu qabdi takka lamaa miti. Mucattiin tun akkuma awwaala biyyarraa dhuftee kaayyoo ofii osoo hin beekin biyyarraa dhuftee namni hedduudha akkana jechuudha. Nuti sema awwaaluma giseme biyyaa baaneetiin jennu kaayyoo keenya beekuu qabna maaliif abbaa warraa keenya dhiifnee ilmoo teenya dhiifnee maaliif akka biyyaa baanu beekuu qabna. Warroonni shamarranii warri takka abbaa warraa hin qabnes ilmoollee hin qabnes jechuudha. Gaafuma awwaala paaspoortii baafannu maaliif akka deemnu maaliif eessa akka deemnu maaltu biyya keenya nu baasee beekuu qabna jechuudha. Namni kaayyoo ofii yoo beekee kaayyoo ofii saniif tattaafata malee ijji kara biraan laaltuu jechuudha. Amma fedhee yoo ta'e akkuma san shayxaanii nama saawwasaa dhiirtis shayxaanaa dubartillee shayxaanaa gisee hedduu dubartii shayxaanaa jedhan dhiirtis shayxaana. Maaliif jennaa iniini osoo rabbii ofii sodaatiin dubartii abbaa warraa qabdu jechuudha. Fuudhee wasaawwasee kaanii kaan jireeni har'a ofirratti baasee ji'a 9 guutuu birrittillee xaqqamamee isittillee xaqqamamee eega ilmoo kanaa hundaa garaa keessatti isiin argamte eega lakkoo 4 jedhanii biyya biraa baduun kuni musiibadha bara. Qormaata rabbiiti kun hin dandeettanii mee jedhee rabbiilleen isinlee ittiin fattanuuf waan ati hojjette tuuyyuu waan an silaas dhoogurraa deemtee dhayxee kana hunda lakkaaftee dalayde waan taateef ani immoo homa xiqqishuu tanaan si darara jedheen ilaala lakkoo afur garaa keessa isii waan rabbiin jibbu dalayde qabu rabbiin haa laaffisuuf inni gafurur rahiimi rabbiin akkaataa isin dhiisus hin beeknu quba itti qabnu jechuudha. Maasinaa dalaydillee jennee quba itti qabuu hin dandeenyu waluma gorsuu malee namni kun maa akkana dalagee takkaa hiyu bakka rabbii galleetini isiin tamakkanaati jechuu hin dandeenyu. Rabbiin akkaataa isii itti dhiisu rabbii qofa beeka. Waan ijoollee kanallee afur bakkee tokkotti itti kenneef
isa qofa beekaa jechuudha. Rabbi haa laaffisu nagaan haa hiiku ijoollee kanallee haa guddisu ijoollee sabaa taatu ta biyyaa taatu haa godhu nagaan hiikeetiin jechuudha. Ta'aalii mata qura'aana barsiiftuu taadha ofii tanallee yoo nabsiin jiraate toobaa deebistuu jechuudha. Ijoollee sani haa godhuu fi achirraan kataree isin dhirti jaartii namaa fuutaniitiin waan argitanitti taphattan boruu gaafa ilmoo teessanii takkaayee jaartii teessan argattan safuu rabbiin isinitti ol deebisu ilmu quba qabaadha. Tarra jaartii namaatitti taphattu akkuma xirra jaartii namaatitti taphattu rabbiin olcheen bulchu jazaa sii deebisa jaartii teellee nama biraatitti taphatu quba qabaadhu sanillee. Ati qaruute of gootee jaartii namaatitti taphattee waan barbaade gootee egasii biraa deemte dammoo deeyni isii duniyaa isii ta'isiin akka maletti xururteetiin hin fidde irraa nyaattee biraa baate sanillee ganas gaafata rabbi halaala santeetii miti waan taatuuf sodaa qabaadhaa sodaa rabbii haa qabaannu hundi kennayyuu sodaa rabbii qabaachuu qabnaa jechuudha. Dubartiin immoo gizee hedduu nu shawwadannaa gizee hedduu nutti taphatanii biyya keessattis biyya alaatittis wanti kun biyya alaa bichaa miti bakkuma hedduutti babal'atee jira. Dubartiin biyya Itoophiyaa kana as keessa teettee waan barbaadde laal fuuraa ofii maaliif jedhe beektanii mucattiin qarshii 8,000 irraa nyaatee waan jetteef qarshii 8,000 miti waan waggaa 2-3 dalaydee dhiira hin beeknetti ka waa'ee isaa hin beekne ka eessa isaa hin beekne kan kaa'e irraa hin qabne itti ergitu baay'ee jira jechuudha. In shawwadaminaa isin jaaladhaan kijiba odoo isin jaalate birrii isin hin gaafatu namicha kun osoo isin gaafatee odoo isin ka jaalatu taate namni nama jaalatu bar birrii nama hin gaafatu. Hay dhiirti isin jaaladha jettee birrii shawwaddee waggaa 2-3 isin irraa fuutee itti xaqqamamtee barbaaddu jaartii gabbartee gabbaraa taatu kun qaala'ee qarshii 200-300 galee waan ati waggaa takka dalaydu inni jaartii fuudhee waan waggaa takka dalaydu immoo manaan ijaarratee waan waggaa sadaffaati dalaydu ilmoo ofii ittiin guddifata jechuudha. Achi taa'ee raahaa cinqii malee osoo hin dalagin caatii ofii qaccatti godha. Tayyib inni ganamallee galgalallee taa'ee du'aayin tiyyanaa waatti jedha. Tayyib inni du'aa isitti kadhataa bara caatiin du'aa isitti kadhataa hin beektu malee. Tayyib inni caatii qabee machaa'ee ganama galgalallee dawrii ta'a du'aayin tiyyanaa milkoofte achumaan hin talte takka. Sini kasti dia nafsi dia sudu si kau sinjera intala tak kesinjera moji tay akan sudah jujur gafa tiga step berarti tur kita nanti sit bitata gafa kani yo ate hurus ke bawah tidak pernah sih guys wana kana ana fajra mal fin karom neno biya ke sattestahe biya la sattestahe dirati berrin jadi ni mafura kanki mal ni fati kanki kadirati kan te wan barbad gote iga si dirti tabatte iga si sebrade untuk mali ጊዜ ሄዱ ይሞ በየሱድ አረቢያ ከሰብ ጀመረ ነው ሱድ አረቢያ في የመን ከራ ባህር ካን ይችላል ወር ከራ ባህራት የለቀው ዋና ከና ደለጉም በከማ ደረሰን ሰደርካ ተቆፈረ ተርገው طيب وان كنا غافا كاني وان بربادي اكو مجال سفي جارتي ولت فيدا مني غافي نو ورغت اني براسو كسين الموز بالا بركت لا اله الا الله يا ربي يا نجان باستي والله الموجه سجدلتي garatti baadhatte jessa galgaratti baadhatte jettee fuutee zubaalaa bira feetti yaa obboleettiitii eegisimu tokkollee taatume haa qaroomnu dubartii silaanu dubartiin gowwaadha mucayyoo tanarraa barumsa fudhadha silaa warri duraan dogongorree jirra mucattii tanarraa barumsa fudhadha biyya imaaraat bichaa keessa hin jiru wanti kuni biyyuma mara keessa jira kana quba qabaadha fudhadha warra tiyaa kashtii tiyaa biifti tiyoodoni kaasin jedhin siin jedhu sikki jibaa atillee dubartii waxwaadhan gillata adab ta faayidaa hin qabne ta kaayyoo ofii hin beekne ta dhiirsa namaatitti haasoftu garaagara na deemte eessan dhiira namaa argadhaa ka jettu jaarsa abbaa dubartii dhiira jaarsa qabdu jaartii qabdu jechuudha dhiifama dhiira jaartii qabdu kanaan neeffattu ka janaajjantu deemi jaarsa kan kee janaajjanadhu yaa faaxe silaa baddani akka ijaa dhiiruma namaatiif odoo abbaa waraa qabdu bara odoo abbaa waraa asii jiru dhiira namaatiif gorortu baay'ee jira eegasii gaafa rakkattee bira geettee kun ulfu garatti baadhattee kan Oromoo na gargaara akka waan Oromoo kan hin jaarsa namaa bira dhaqi jetteeni gaafa kaanii ilmoo biratti ilmoo zubaalaa biratti gatte akka waan ilmoo zambii takka qabdu ilmoon zambii takkaa hin qabdu situ zambii qaba yaa obboleettiitii gise makamillee akkan gowwoomne ጊዜ ሁሉ ገወሙ ፋይዳ ህንቀው ኡፍማ ብርት የነን ኡፍት እንጠበና በር
biyyattis tahee ufumaa birrii kennan diina ofitti binna. Asittis tahee ufumaa birrii kennan diqaalallee bitannee eegas diinallee ofitti binna. Waa meeqa taana safuu rabbiin biraa hin kaana namaan hin arrabsamna. Waa meeqa dalane ufumaa ofii kennaa balaa ofitti binna jechuudha. Maali obboleetti ati ka jaarsa biyyaa qabdu deemtee hin galtu? Dhiira jaarsa qaba kanaannesitu jaartii qaba kanaannesitu deemtee tokkocha ka rabbiin halaala si godhe ka rabbiin si hayyame deemteetiin halaala godhattee isaa wajjin jiraattu. Ganama galgala bilbila dhiiraa soxatu maaliif fayyaan qabdu? Akka dhiirti kana hundi isinirratti raawwatu hin dagattaniisi. Akka dhiirti diqaalaa sitti dhaltee si biraa deemu hin dagatteeti. Biyya keessa jira abraa wanti kun hin beeytanii. Biyya keessa si jaaladha jedhee si kijibee diqaalaa sirratti dhaltee kan kaan si wakkatu hin beeytanii quban qabdanii hin dhageenye. Wanti kun akka jiru hin beektu. Namni handaara gandaa defu kun waa hundaa hin beekne miti quba qabna hundi kennayu. Waan ganama galgala obboleettii ta'e namoota dargaggoo quba qabna. Akkamitti gisee hunda hin qaroomne nu. Waan rabbii jebbuu dalayne ofii keenna mizaana keenna gad ufuufne birrii ta'e balaa ofitti binna. Fuuraa keenna. Obboleettii si haa tartu dhufte moo namni sitti haa dhiiga birrii kan ta'etiin diina ofitti bituu dhufte obboleettii gisee biyyaa baatu sana. Maali? Maa dogongorra gisee hunda? Ati ta dhiiraa gandaa naannessitu. Dhiira gandaa yoo isiniin jedhu dhiira jaarsa qabdu ta naannessitu. Jaartii qabdu. Atillee jaartii jaarsa qabdu ta naannessitu. Kaayyoo kan qabdooti. Ati jaartii hambaa ta naannessuu biyyaa baate yaa obboleessoo. Ati yoo dubartii jaarsa hambaa naannessuu biyyaa baate kaayyoon kan kee kana qabaas warti baafachiisee lifaatii meeqa itti baaftee ji'a meeqa deemtee akka hin ta'in hin dhufte maaliif deekatte kaayyoo sana? Maa akkana kana obboleeyyan? Baraka nu hojjennu kana silaa rabbi iddoo akka namaa taate wallaahi guyyaa takka daqiiqaa takka sekondii takkaaf addunyaa kanarra nu teessisu. Silaa rabbiin gafurur rahimi jechaa fi zambii teennallee gaafuma doonatti nu qabee jedhini addunyaa kanarratti waan hin taane waliin nama hin taane hunda waliin ga'ee akkuma barbaanne hojjennee akkuma barbaanne taane. Yoo achi kaanu hin boonu imimmaan irra si dhufu sun eessa jirta qaneessanii gaafa badii harkaan ofitti bittu san gaafa badii duniyaa ta'eetiin ofitti bittu san eessa jirta? Maa yaanne? Dubartiin gisee hedduu odoo yaadin odoo karooran kaahin biyyaa baana. Awwal shee faate awwal shee osoo biyyaan bahin karoora kan kee kaayyeeffadhu. Tayyib yooma diqaalaa dhaltillee birrii tante harkatti qabadhu. Ishee tarabbiitu haa teettu nafsi matan teettu uftadaan. Ta dhiira namaa janaajjantee arra mukarra baaftee kaani habiibii maalishoo akkasii ka jettuun kunillee boruu iftaan sima wajji rakkataa sanillee qopheessii itti dhaqi. Ati ta dhiiraan baa naannessitus atillee ta jaarsa dhiirrillee ka jaartii hambaa naannessu silaa diqaalaatti galchitee biraa deemu kutattee barattee jabaadhu. Dubartiin humna hin qabdu inshaallah rabbiin yommuu ka humna qabu isinii ol jira warra irra dubarteetti ta'utan baay'eedha jechuudha. Rabbii keessan sodaadhaa. Rabbiin birallee ka'ina. Osoo rabbi akka kenna ta'e silaa safuu isin dubartirratti dalaydan wallahi daqiiqaa takkaa sekondii takkaaf silaa isin hin teessisu yoo san isin hin deebisu. Garuu rabbiin akka namaati miti qaba. Isinuu san abdii godhattaniitiin silaa gisee isin waan hin taane raawwattan dubartirratti silaa gisee san isin hin deebisa. Dubartii obboleettii tanti ta'uu dagattee gaafate waan barbaadde waan taate waan feeti irratti hojjettu san. Kanaafuyyuu dubartiin gisee hedduu kaayyoo keessan malee biyyaan bahina hin shawwalaminaa dhiiraaf immoo kiyyibdanii dhiiratti birriin ergina. Dhiirti birrii isin gaafattu isin hin jaalattu een jaalattu kaayyoofis hin hedattu kana quba qabaadhu. Ofitti beektu an akkanatti amana garuu akkanatti fakkaate kun dhiirti birrii na gaafattu kaayyoof nan hedattu. Lannahu dhiirti birrii na gaafattee birrii itti ergee isin shugguxiin bitattee tabiyyaa keessa jirtus as jirtus yoo awwaata akka rakkadhe takkaahi yoo rakkoon takka jidduu keenya labaanitti galte maal hojjetti shugguxiin irratti qabdi. Humna hin qabdu. Kaballaa nuun geetti fi bar dubartii. Gajeera shugguxiin na dursiftuu miti akka nafuura takkallee hin baafanne akka malsii takkallee hin baafanne qalli isin shugguxiin irratti qabdi jechuudha. Waan akkana kanatu jira Muhammadoo keessa.
طيب dhiira keessa onneen jaraa waan akkanaati sharrii malee keetii takka isin hin yaaddu quba qabaadhaa isin warri muhammadoo habiibii qaalii jettanii jaarsa namaa dhiira waan argitan dhiira qacalee jala tafiriizii martee surree ol harkifattee akkanumaan deemtu jala warra deemtan warra kaayyoon qabne jala warra deemtan akkana isii heengooti jaarsa namaatu namni nama nuu dhiiraan baantani jaarsa ofiitu satirii kan jedhu santariyaa kan jedhu namni nama sabanarraa kana nama waan akka mataa kiyyaatitti nama jaarsa santariyaa keessa satirii keessa jaanan komeessaa jala sah hin beeka garuu hin aman jaratu yamantaan dhoog rabbi mucayyoo sanillee si alaafisu isin immoo warri haftan barnoota irraa fudhadhaa mucachitanirraa warri dhiirratti birrii ergitan warri dhiira nikaa odoo hin qabaatin wajji deebitanii teettan arra nama borni kaasidhadha arra ni kaasidhadha sitti jibainni sinaa sitti dalagee qanii kaan dhiqaalaa sitti dhalchisi biraa sokka duraan dubartii sokka zabana irraa dhiira sokka quba qabaadhu immaatiyyoo araarfattallee hin dandeettu isinitti haa tolu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh video yoo isinitti tolu yoo isinillee fakkiise dhiifama yoo isinitti tolu subscribe like share godhu hin dagatin annu guddisaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh bye bye